akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota chaanaalii Abdiin Inspire. Wanti baay'ee nama garramu yeroo kana keessatti warri bishaan gamaa wanta hedduu kireetii godhaa jiru. Keessumattiyyuu olii quraanii kan macaafa quraanaa ta'e afaan keenyaan fayyadamuudhaaf haala addaatiin baasanii jiru. Baay'ee namatti tola. Duratti maaltu jira? Macaafata olii baay'ee kan jedhu macaafa qulqulluu kan jedhamu kan maaltu ta'ee jira? Soft koppiitti jijjiiranii baasanii jiru jarri. Namni kitaaba deemee bituun ammasumatti hin barbaachisu jedhanii jechaadha. Haa ta'uuti har'a wanta isinitti agarsiisu chaanaalii koo kanarratti aappii kana lamaan macaafa qulqulluu fi olii quraanii akkamiin daawunloodii godhuu dandeenya kan jedhudha. Argaa jirtu afaan keenyaan kan kunillee soft koppiitti jijjiirame salphaadha jechaadha. Namni kamuu bakka jiru taa'ee dubbisuu danda'a, irraa barachuu danda'a. Egaa kun wantoota guguddaadha. Soft koppii wantoota guguddaa ta'anidha kun. Sababiin isaas namni kamiyyuu bilbila isaa yookiin kompiitara isaa irratti fe'ateeti bakka barbaade taa'ee kan fayyadamuu danda'udha waan ta'eef. Wanti baay'ee nama gammachiisu tokko akkuma kana olii quraanii gara afaan Oromootiin soft koppii yookiin aappii baasanii jiru softweerii isaa jechaadha. Argaa jirtu afaan Oromootiin dubbisuu dandeessu. Afaan Oromoon qaraatii kana qara'uu dandeessu jechaadha. Maal gochuudhaani? Aappii kana qofa daawunlood gootaniiti bilbila keessan irratti fe'uudhaan. Okay. Aappii kana lamaan iddoo kamii argachuu dandeenya jechuu dandeessu. Appilikeeshiniin kun lamaan iddoo kamii dhufu? Yookiin aappii olii quraaniin kun eessaa argachuu dandeenya kan jedhu ilaaluu dandeessu. Salphaadha. Karaa salphaan isinitti agarsiisa. Xuruutti viidiyoo kan hanga xumuraatti ilaaluu qabdu. Akkuma baratame viidiyoo kana yeroo ilaaltan laayikii godhaa. Hiriyoota keessaniif illee akka irraa baratan kan barbaadaniif sheerii gochuun dagatina. Egaa aappii kana buusuudhaaf eessa deemna? Namni kamuu Play Store kan jedhamu qaba. Play Store irra seentaniiti argaa jirtu. Play Storein jalqabarra jira. Play Store kan jedhu kanan cuqaastu. Yeroo tokko erga cuqaastanii seentanii booda haala kanaan isiniif fida. Isiniif illee bakka batanii searchiin jiru kanatti yeroo tokko cuqaastu. Bakka kanatti kan isin olii maqaa macaafa nama isinitti himee kana barreessitan argaa jirtu. Olii quraan jedhee fidee jira jechaadha. Afaan Oromootiin quraana amma daawunloodii godhuudhaaf haala hedduutiin jira soft koppiin kun jechaadha. So soft koppii baay'ee salphaa ta'e kan baay'ee filatamaa ta'e kan ammani viidiyoo irratti isiniif agarsiisaa oole kana isinitti agarsiisuu danda'a jechaadha. So argitanii jirtu bakka kanatti instaalii godhuu qabdu kana daawunloodii godhuu qabdu jechaadha. Argitanii afaan Oromoodhaan ilaaluudhaaf viidiyoo isaa kan isinitti agarsiise kana buusuu qabdu jechaadha. Warroota nama isinitti agarsiise yoo ta'e argitanii jirtu afaan Ingiliffaa. Kun garuu olii quraan afaan Oromootiin kan jedhu kana argitanii aappii kana buuseen jiraan amma. So aappiin kun meerree maal fakkaata kan jedhu isinitti agarsiisa. Aappii kana namoota 50,000tti daawunloodii godhee jira. Addanatti suura iskiriinshuutii ragaatti taa'ee jira. Warroota kana buusuu qabdu kan 50,000 kana argaa jirtu. 4.6 kan jedhu kuni aappiin kun kwaalitii qabaachuu isaa ibsa jechaadha. Foorii galanii naan aappiin hundi kwaalitii qabu jechaadha. Kanaaf tokkoffaa aappii kana argitanii jirtu. So erga agarree booda daawunlood erga gootanii booda instaal erga gootanii fuula dura irratti isiniif ba'a iskiriinii irratti jechaadha. Haalan amma isinitti agarsiiseen haalan jalqaba isinitti agarsiiseen argitanii jirtu. Wal biratti qabdanii ilaaluu dandeessu tokkumadha jechaadha. So aappii kana erga akkasitti ilaaltaniitiin booda daawunlood erga gootanii fuula dura bilbila keessan irratti hin ba'a. Yeroo tokko cuqaasuutiin keessanii seentu.
haala kanaan suuraa barbaaddan dubbisuu dandeessu. Suuraa barbaaddan qara'uu dandeessu. Hundumaan kan jirudha jechaadha. Egaa baafata aappii kanaa waan barbaaddan sirchii gochuu dandeessu. Sirchii gootanii gola barbaaddan qara'uu dandeessu jechaadha. Fuula barbaaddan waa baay'ee namatti toludha. Namuu kamiyyuu dubbisuu danda'a jechaadha. Isiniif galee afaan Oromoo wallaaluutiin ala yoo dhiise malee afaan Oromoo dubbisuu yoo danda'e namuu kamuu dubbisuu danda'a. Kana gaamma appiin kireet ta'ee jira jechaadha. Ati kiristaanaa ati musliimaan hin jiru. Dubbistee beekuu dandeessa amantii kamiyyuu. Egaa amma immoo lammaffaa irratti nuni musliima yookiin immoo nuni kiristaanaa appii soofteerii kan macaafa qulqulluu sanas daawunlood gochuu barbaanna yoo jettan yeroo tokko Play Storeetti deebitu. Play Storeetti erga deebitanii bakka kanatti haaluma kana fakkaatuun macaafa qulqulluu jettanii barreessitu. Searchii jettu bakka searchii batanitti filannoo barbaaddaniin buusuu dandeessu. Afaan Oromootiin yoo barbaaddan haala kanaan macaafa qulqulluu afaan Oromoo jechuu dandeessu. Daawunlood gochuu dandeessu. Kan barbaaddan keessan buusuu dandeessu. Kunis afaan Oromootiin jira. Argitanii jirtu. Nama 10,000 daawunloodii godhee jira. Haala kanaan buusuu dandeessu. Macaafa qulqulluus ilaaluu dandeessu. Namni kamuu ati musliima ati kiristaana jedhee miti kan appiin asirratti kireetii ta'e. Namni kamuu buusee hubachuu danda'a. Barachuu danda'a. Gaaffii sammuu isaas gaafatu wal biratti qabeeffisaa deeffachuu danda'a taa'ee. Macaafota kana qofa daawunlood godhuutiin. Ebaluu kiristaanaati na bira kottu jettee gaaffii gaafachuun siraan eegamu. Jarri warri silxee warri hadii soft copy appii kireet godhanii jiru jechaadha hunda. Akkuma kana appii bu'aa qaban appii bilbila keenya irratti nu fayyadan yeroo itti aanu keessatti appii babbareedoo qabadhee isiniif hin dhufaa. Laayikii, sabskraayibii, sheerii godhuudhaan nu gargaaraa yookiin nu bukkee dhaabbadhaa. Viidiyoo hanga xumuraatti ilaaluu keetti guddaa galatoomi.